Gaagaamni siyaasaa biyya keenyaa furamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaaf hunda hirmaachisu qofaani. Yaada marii waliigaltee mootummaa paartiin aangoo irra jiru dhiyeesse ilaalchisee ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO irraa kenname. Waggoota sadan darbanis ta'e sana dura Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n gaagaama siyaasaa Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa hundee gadi fageeffatee fi hammaachaa dhufe furuuf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka taasifamu gaafachaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf wayita muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara tayitaatti dhufan KFO'n ce'umsa milkaa'inaa itti fufiinsaan gara dimokiraasiitti geessu gochuuf waltajjiin marii biyyaalessaa akka qophaa'uuf wixinee maappii siyaasaa yookaan rood maap qopheessinee yaada ijaarsaa dhiyeessinee turre. Dhiyoo kanas qophii filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa bara 2013 irratti KFO'n ibsa gaazexaawaa filannoon iftoomina hin qabnee fi hunda hin hirmaachisne dimokiraasii fiduu hin danda'u jedhee baase keessatti nageenyiif tasgabbiin biyyattii akka mirkanaa'uuf mootummaan itti gaafatamummaa akka ba'uuf waamicha taasisneerra. Qaamaanis ta'e walga'iiwwan karaa miidiyaalee mul'atan kamiinuu carraa argame hundatti fayyadamuun hooggantoonni KFO ce'umsi gufataan biyyattii gara hookkara dabalataatti akka hin kufnee fi biyyattii baraaruuf waamicha mariif waliigalteen biyyaalessaa akka taasifamu waamicha gochaa turreerra. Waamichi KFO'n irra deddeebiin taasisaa ture dhageettii dhabee hafe. Filannoon bara 2012tti yeroo dheeratus mootummaaf qooda fudhattoonni filannichaa filannoo amanamaaf haala mijataa uumuuf dursee mariin biyyaalessaa akka uumamuu fi carraa sanatti akka fayyadamaniif KFO'n waamicha taasiseera. Haala nama gaddisiisuun paartiin tayitaa dhuunfate waamicha keenya fudhachuurra paartii keenya ukkaamsuun waajjiraalee keenya cufuu fi hooggantootaaf miseensota KFO sadarkaan jiran hidhuun deebii farraa kenneera. Gaagaamni siyaasaa hamaan waraana Tigraayin yeroo qabsiifamus KFO'n qaamolee wal waraanan lameen waraana dhaabuun mariidhaan rakkoo akka furataniif dabalataan waamicha godhaa tureera. Ta'us paartiin tayitaa dhuunfateef mootummaan akkasumas deeggartoonni isaanii waamicha keenya akka gaariitti fudhachuurra paartii keenya dhiibuu fi duula miidiyaa ergaa sossodaachisu of keessaa qabu taasisaniiru. Dabalataanis yeroo mootummaan filannoo adeemsisuuf beeksisetti haalli qabatamaan biyyattii filannoo bilisaa haqaaf fudhatama qabu geggeessuuf mijataa akka hin taane akeekkachiiseera. Kanaafuu marii biyyaalessaaf dursi akka kennamuuf gaafachaa turrus ammas mootummaan waamicha marii irra deddeebiin taasisaa turre fudhatama dhabsiisuun filannoo fakkeessaa KFO dabalatee paartileen siyaasaa gameeyyiin keessaa dhiibamanii fi mirga bu'uuraa filattootaa dhabsiise itti fufe. Haala yeroo ammaa biyyattiin irra jirtu irraa hubachuu akka dandeenyetti filannichi akka mootummaan jedhe nagaaf tasgabbii fiduu hin dandeenye. Yeroo dhoo kana keessa ammoo paartiin tayitaarra jiru barbaachisummaa marii waliigaltee biyyaalessaa labsuu jalqabee jira. Qaamonni hedduun beeksisa marii mootummaan baase kun barfateera jechuun kufaa godhu. KFO'n garuu hafuusaarra ni tura jenna malee yeroo kamuu caalaa marii yaadame kun karaa haqaaf sirrii ta'een hoogganamee biyyi kufaatiirraa akka baraaramtu filannoo keenyadha. Kanaafuu marii waliigalteen biyyaalessaa kun haal dureewwan kanaa gadi guutuun barbaachisaadha. Tokko waraanni seera kabachiisu jechuun eegalamee yeroo ammaa kan mata duree jiraachuuf jiraachuu dhabuun biyyaaf jedhuun kallattii hundaan geggeeffamaa jiru atattamaan dhaabatee mariin biyyaalessaa hunda hammate akka godhamu ni yaadachiisna. Lama marichi qaamota hawaasa idil addunyaatiin beekamtiif deeggarsi kennameefiin akkasumas bilisaaf amanamoo ta'aniin kan garee kamiifuu hin loogne kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin hoogganamuu qaba. Sadii mariin biyyaalessaa kun garee mormitootaa hidhannoon socho'an dabalatee dhaabbilee siyaasaa hundaa haqaan kan hirmaachisu ta'uu qaba. Bakka bu'iinsa gareewwan kanneenii hawwachuudhaaf gufuuwwan seeraaf nageenya isaanii ta'an asumaan dhaabsifamuutu irra jiraata. Afur hidhamtoonni siyaasaa hundinuu hiikamanii hirmaattota marichaa ta'utu irra jiraataa jenna. Xumura irratti gaagaama yeroo ammaa biyyattii mudateef ga'ee hangafummaa kanneen raawwatan keessaa tokko hanqina walamantaa dhabuu hayyoota biyyattiiti. Kanaafuu maqaa marii waliigaltee biyyaalessaatiin qaama garee tokkoof looguun marii biyyaalessaa waamamu irratti walga'iin hunda hin hirmaachifne yoo waamame dandeettii walitti bu'iinsa waliinii mariin furuu akka hin qabne taasisa. Walamantummaan akka laafuuf qofaa gargaaruu danda'a.
KFO'n barbaachisummaa marii waliigaltee biyyaalessaaf taasifamu gaafachuun paartii hundarraa adda duree ta'us adeemsi marii biyyaalessaa karoorfame haal dureewwan xixiqqaa kanneen hanga hin eegnettii fi adeemsi marichaa haqa qabeessa yoo hin taane hirmaannaan keenya hiika dhabeessa adeemsi waliigalaas bu'aa maleessa akka ta'u asumaan ni akeekkachiifna. Itti gaafatamummaa kana sirnaan akka baanuuf uummattoonni Itoophiyaa fi hawaasni addunyaa nu waliin akka taatan waamicha goona. Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO Finfinnee Onkololeessa 25 2021